nama addaa ta'anii nama jabaa ta'anii gaafas bahan namni fakkeenya irraa fudhataa jechuudha. Sila kana taheefi ammallee irra deddeebi'eessitti hima. Jechi kiyya akka malatti hin fudhatiin. Abbaa mana keetii seeraan nyaachifadhu. Abbaa mana keetii seeraan obaafadhu. Gaafa obaaftu gaafa nyaachiftu homa qorraa homa bultoo homa ta'e yaa'anii waan yaabisa osoo hin taane waan lallaafaa si gala miti. Yeroodhaan adada si bira taa'uun afaan isaa cal'isuu hin qabu. Dhima waa alanshuu qaba. Dhima waa dhuguu qaba. Wanni dhugu sun waan dhama isaa ta'u. Waan garaa isaa seenee garaa isaatii bahu osoo hin ta'in dhama ta'uufii qaba. Midhaan dhama namaa ta'u jira. Midhaan yoo gad liqimsan nama dhukkubsatu jira. Gaafa kana jedhu midhaan hin xiixin. Midhaan seeraan ibiddan argatiin. Midhaan daddafanii TikTok irratti bahu daddafanii waa haasa'uudhaaf ibidda jala guddisanii hojjetanii siin bilchaatu midhaan akkasii. Garaan isaa gaafa gabbuu nama dhukkuba. Baasaa namatti ta'uu danda'a. Kanaaf ulaagaalee midhaan itti bilcheessitu abbaa mana keetiitiif beekuu qabda. Midhaan abbaa mana keenyaatu filatuu qabda. Dirqama bara waan hin jirre baasu miti. Homa jiru san sidaatii jechuudha. Qulqullina isaa eegdee kunuunsitee bilcheessuu qabda. Siigalee akkasitti waan dhama qabu nyaachisi. Dirqama yeroo si bira taa'ullee yoo ati mobaayilii magoraa gorte. Keessattuu isin himu namni bilbila kan harkaa qabu abbaa mana isiitti miti ofuu hin dagata. Dhugaa dubban ofuma ofiitu nafsi ofiitu hin dagata. Garaa ofiitis hin dagata. Kanaaf gaafa kaan immoo irribaaf dhuftanii gaafa irribaa inni waan qabu ni fixata. Mucaan huqqataatuma deema. Abbaan mana keetii sun huqqachaa, qal'achaa, shoollayaa. Kanaafis siin jee mee kuni badii maalii qaba? Badii wayii qaba? Yoo badii qabaate dhiifama. Kanaaf abbaa mana keessanii kunuunfadhaa warri TikTok irra wal fuutan. Warroonni onlaayinii kanarratti wal fuutan abbaa mana keessaniitiif TikTokii ta'a. TikTokin isin hin dabru. Abbaan mana keessanii yoo amma isin jalaa lafeen cabe yoo amma isin jalaa miidhame isinii deebuu hin danda'u. Bara arrii adii miti nama arrii diimtuu hojii baasuuf fedhu anam abbaa mana kiyya. Yaa rabbi arrii adii qofaa mi diimtullee nama waliin baasu na godhe. Waggaa kumaatoo abbaa mana kiyyaa wajjin na jiraachisi jedhee rabbiin kadha bakkuu salaatu. Atis hawwiin akkasii qabdaa miti. Hawwii akkasii yoo qabaatte nyaachifadhu. Kunuunfadhu. Qaqqabe. Nafa isaa dhadhaan. Baaziliinii adda addaatiin. Kireemii adda addaatiin sukkumadhu gaafa inni shaaworii seene.